Arabdi ummata fi Arabdi qofaan jira duruu watak lubbuun jalaan hin baatu mamba lubbu bishaan namatti hedduu jecha harka saba keenyaa gurguranne lubbu sodaanne maallaqaan bitanne abadan abdii irraa jiraatu. Kanaaf abbaan fedhe waan fedhe of hafidu taate Oromiyaa keessaa isin bahu ummata kiyyarraayis takku takkan fagaadhu dhugaa ummata keenya haqa ummata keenya karaa dhugaatiin tarsiimoodhaan qabsaa'uu itti fufu. Mootummaa isin abdannu nama biraa tokko abdannu isin ummata keenyaa fi rabbii nu kalaqe qofa abdanna. Kana immoo hojiidhaan mirkaneessine kana hojiidhaan mirkanaa'ee jira jechuudha. Ummanni keenya godaannisa waan qabu hoggana isaa jalaa dhabamsiisuun waan beekamaa ture ana qofaa miti. Abbaan fedhe waan tokko yoo biyya san balatti buusuu barbaade malee hoggana Oromoo tokkotti bu'a jennaan balaa guddaa dhafe buusuu qaba. Ummanni keenya gaachana keenya. Gaachanni keenya ummata Oromootii fi rabbii Oromoo qofa jechuudha. Kanaa achitti wanni abdannu sun jiru wanni sodaannu takka hin jiru.